dubbiin kun jiruu keenya har'a keessa jiruu wal fakkaata. Har'a namni du'aa jiru waanuma du'aa jiruuf nama quba hin qabne, ijoollee wallaaltu, jaarsa deemuu hin dandeenye, dubartii ulfattu du'aa jira. Dhiigatti faca'e. Malee isaan miti kan waraane dhiigatti faca'e. Kan du'aa jiru warra dhiigatti faca'e. Usumaa yoo Muusaafa kanatu dhufaadhaa sirbaan lallabaa turan. Dhaga'uu diddan. Dhaga'uu diddan. Ijoolleedhaan jedhaan jiru isin warra umurii kootii yookiin natti dhiyaatan. Sinin jedhare. Isinitti lallabanii wanni as nutti dhufaa jirtu hamtuu jedhanii sitti lallabanii dhaga'uu dadhabdan. Gabarsa du'e sana tokko garaa baqalsanii tiruu keessaa fuudhaniiti galan. Jaarsaa geessuudha. Jaarsi amma isa nyaatee du'a. Jaarsaa fidanii kunoo tiruu gabarsaati jette sana sinfinne. Tiruu gafarsaa nyaadhu baay'ee hayyaa ijoollee koo tiruu gafarsaa lafuma kaa'aati mee kottaati waan argitan natti maa isa nan nyaadhee du'a otoo an nyaadheen du'in dura waan karaa irratti isin mudate natti maa jedhan jaarsa. Gaafa dura rimaatu garaa bahee saree rimaan garaa bahee nutti dutee kana arginee jallee jaarsa gaafa lammataa biyya adaan mallaqa margi keessatti biqille keessa harree dhaabbatu hamma arbaa ga'uu argine maal nyaatee hanga arbaa ga'e wanni kun jennee ajaa'ibne. Gaafa sadeessoo farda marga keessa dhaabbatu muujjaa mudhii isa ga'u keessa dhaabbatutu lafee fi gogaa fi lafee duwwaa waliin jira. Maaf akkanatti huqqate, maaf akkanatti miidhame jennee dinqifanne. Gaafa afreessoo bishaantu boolla isarraa nu dhiisee boolla isarraa fagootti fincaa'a. Bishaanni kun akkamitti uumame jennee ajaa'ibne. Gaafa shaneessoo gafarsa si waraanne, gafarsa korma waraanne, kormi gafarsaa waraanne sun dhiiga cirrifate. Gafarsi nuyi waraanne hin bahee ka dhiigisaa itti bubu'eetu dhume. Maali kun jennee ajaa'ibne jedhanii yaadatan jaarsa. Yaa ilmaan koo anuu ka isin ergee akka kana argitaniifi. Akka kana argitaniifin isin ergee. Ka dura argitan bara ilmi waa abbaarra beeku, abbaan waaqarra beeku dhufaa jira. Bara silaga Oromooni abbaan ilmi abbaarra beeku, abbaan waaqarra beeku jedhaa miti. Ammoo barri isin dura jirtu achi as isinit dhufaa jirtu. Bara ilmi abbaarra beekee abbaan waaqarra beeku dhufaa jira. Kana qubatudha. Kadammeessoo harreen isin argitan kun isin dura wanni jirtu warra hin qonne hin aramne biyya midhaan baasu keessayyuu hin jirretu magaalatti galee innummaan sooromee isa maleeyyuu namni waa qabu dhibee warri silaa waa qabaachuu malee iddoo inni itti hiyyoommatutu dhufaa jira. Kanas quba qabaadhaa. Fardi isin argitan ka gogaaniif lafee duwwaa walitti jiru sun fardi isin argitan sun warra silaa horuu malee warra silaa horii horsiisuu beeku warra silaa qotee aramuu beekutu akka farda sanaa huqqatee biyyaa biyya dhabee afaanii afaan wallaalee
karaa ta'ee dhaabbataa jira kanas quba qabaadhaa. Wanni isin dura jettu kana fakkaatti.